ወበረካቱ አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን ነጋ ቅብደን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አልሐምዱሊላህ መተናል። ቤኪና ፍጹም ምን የሆናችሁ ነው? ምን ወዴት ነገሩ? እንዴት ዛሬ ደግሞ በጥፍ ጥፍ ኧረ ሼም ነው። ምን ሼ ነው? ፍጹም እቺ ሴትዮ በጥፍ አለች። ፍጹሜን ቤኪ ፈጹሜ በጥፍ ስላት እቺ ልጅም ደግሞ ፈጹሜን በጥፍ ኧረ ሼም ነው። ምን ሼ ነው? ግርግር ቤኪ እኔ እኮ ያመንኩ ቦታ ንቅድቅ አይልም እስከ መጨረሻ ብለዋል። ደግሞ ፍጹሜ ምን የሆንክ ነው ብለ ከአንድ ጥፍለ ጠጣ ስትራደርግ በጣም ቤኪ ተናድዷል። ውይ አራራራ እሷን ምንድነው አላማቂ አንተ ሁሉም ነገር ታውቃለህ ብሎ ነው። በፊቱም ቤኪና ፍጹሜ የሚጠጣሉ እንዳያችሁ ነው። እኔ የሷ ኢትናት ምትል ሴት መጣለች። ሲያገናኙ ደግሞ በግድ ብሩኬ በግድ መገባት አለበት በግድ እንከበቅ እስከ ስትወለድ ትላለች። ደግሞ እንዴት ብሎ ነው ቤኪና ፍጹሜ ደግሞ የሷ ምክንያት ኢትሽ ጥሩ አሰራችም ሃይሜና ብሩኬን የሷ ምክንያት የተለያዩ ነው ስላት ፍጹሜ በግድ አለች። ደግሞ ኤጋ ጉርሻስ ቀመስተኒቱ ቤኪ እንትናተ ገሩ ቤኪቲ ፍጹሜ አከስሚቲ ቱረት ከበላን አከስሚቲ ቱርተ ፍጹሜ ኦቶት ቢኤስቲ ስሪቲ ወየ ማዲም ከሰ ታሽ ጎቴ መቲ ታሺ ብቻ ያለውን ተታፊ የሚሆነ ገሩን ተለሰና ዱበርቱ መታ አንደናን ኢስቴ ፍጹሜ ከከና ሲከበልቴ ወዮ ዱበርቲን ጡኑ ጀና ጀደኒ መታ ገዲ ቀበናን ወረ ኢራ ወሪ ዱበርቲ ሲሞ ዳንጋ ደርቢተኒ ወከ ከና ኢራ ጡላልተኒ ከበላቲን ተክ ጎተን ከና ሼም ነው ሼሚና መቀብዲ በራ ቤኪ ኒስና በከ ቤኪ ብድሪ ዴብስቴፊ ጀቹudha መሸን ቤኪን ኢሰ ጀናን ቤኪ ፍጹሜ ወልከበለኒ ጀቹ ፍጹሜን ቤኪ ከበለ እንተልሞ ፍጹሜ ከበልተ ጀቹ ፍጹሜ ቤኪ ረዱፍተ ጀቹudha መሸን ብድሪ ዴብስቴ ጉድኖ ዛንድሮስ ጉድሮ ቤኪን አኩመ ዱፈቲ አኒ ይሃን ኢደን አበራቻቹ አማ ደቄ አማ ጋፈ ጉያ ሰናቲ ጀዴ ጅራውን ተቴፊ itti dhiisa girri keessa galtaniillee waliin kakkabaliina guyyaan inuma turtes guyyaan tokko dhugaan inuma baati wanta ta'eefi amma sin lama waliin nyaatina ፍጹሜ ቤኪ ተረጋጉ። ምን ishee ነው? ምን የሆናችሁ ነው? ዋው intala tokkotu sin iftanii ibidda qabsiistanii deemtanii nuti immoo addanaati maraanne wal nyaanne sin uftanii ibidda qabsiistanii baatanii kuttu achi sin shirri jettanii tazanaannutu nuti addana cannaqamnee wal finne jette. Kanaafiyyuu akkuma dhuftanii quxurii uftaniini kibritii keessan caartanii deemtu namni wal nyaate dhuguma akkuma isheen jetteeyyuu jechuudha. Amma sini maaltu wal sildoshiise maaltu wal sin dhabsiise bakka jedhe miti dhiisuu qaba. Amma guyyaatti eeguudha waan hundayyuu kan saa ta'uu baates yoo waliin galle moo waliin argina dhiisa. Beekiin anaan kabalte anaan rukutte walii gad akkuma wantini akkuma utaalee macarrashaa irratti baay'ee kutee sokkeer maal godhare maal godha እናንተ እኮ ክብረታችሁን ጫራችሁ ትሄዳላችሁ አለች አንድ ልጅ። የኛ ደግሞ እዚህ እርስ በርሳችን እንሳደባለን፣ እርስ በርሳችን እንጨርሳለን። የኛ እዚህ እንጨነቃለን፣ እናንተ የተዘናናችሁ ነው። የኛ እዚህ ጭንቀት ውስጥ ገባኝ። እናንተ እንደመጣችሁ ክብረታችሁን ለኮሳችሁ ትሄዳላችሁ። የኛ ደግሞ ጭንቀት ውስጥ እንገባለን።
እናንተ እዛ እንደፈለጋችሁ የተዘናናችሁ ነው አለች። እውነቱ ነው፣ እውነቱ ነው፣ እውነቱ ነው። ይሄ ውሸት አይደለም። ከናፍዮ ተረጋጉ እንጂ ተረጋጉ ማልታተኒ ስንራን በሬዱ ነጋን አቡ ነጋን ቡኤ ጅራ ፈካታ ዲሳ ወልኛቲና ሲን ቦሩ እንሞ ወዲት ደብቱን መራርስተን እን መራራምቱ ጀነ ያናጋ ኦማሚቲ ቤኪ ሚደምንስ ጥቆደ ሲን ኦቶ ስሪቲ ቴሌ ጥሮ ቱሬ ጥቆመታ ኮመዲ ገዘ ቃሲ ጎደ መደባ ኤሚቲ ገሩ ሩኩታን ተላ ፍጹሜ ሩኩቴ ሰና ሚቴቲ ፍጹሜ ከበላ ስሪቲ ቀበልቴ የቹ ከነአ ታንሴሞ ኤጋ አኮም ቤተኒ አብርሺፍ ሩታ ወልገዲሰኒ ጅሩ ጅዱ ሳኒሞ ኢልሞቱ ጅራ ባኤ tokko nama gaddisiisa ruutaatiin abrish engadda kan waame warra duuba isaatiin ruutaa rakkisaa jiru yeroo hunda lamaffaa akka ishee biran geenye akka waa tokko isheen jenne jedhee hunda jara hunda mastaqaqaatti laatee ture yoo wal dubbisan sana wal arganii walla baay'ee tokko nama gaddisiisa itti rarra'ee abrish jechuudha goskee akka kanatti yoo ishee dubbisu goskee ofitti akkas godhee cibdid godhee dhugaa rabbi baay'ee tokko dhugaa nan booyanii jechuudha jarri lamaanuu otoo wal jaallatanii hillikii keessa galanii aarii keessa galanii akkasiin addaan baanii jechuudha. Aariitu addaan isaan baase. Otoo wal jaallatanii aariitiin addaan baanii jechuudha. Ruutaan dhibbaa dhibbatti abrishiin jaallatti. Abrishiinis immoo goddanyoota isa fakkaatanii isa miidhanii tidaarii isaanii miidhanii har'ammoo eddee waraabessi darbee sareen dutti isa jedhan sana mammaaska Oromoo. Eddee waan hundinuu darbee har'a maal jedhu sitti balleessinee jirra ruutaa ifatamanuu godhii. Lammaffaa si birayyuun geenyu wayii keessi naasofnu kan isaan jedhani har'ammoo as deebanii jechuudha. Durri hanirra dhaabate taraa waamee doorsisuu waamee arrabsu goddanyoota isaatii jechuudha. Har'a isheen addaan baatu immoo isaatii kana booda si biran geenyu kana booda wayii kee naasofnu jedhaniiti ifatama gaafatu jechuudha. Dura eessa turan? Dura gizee sana abrishillee dura wasaan akkasitti asiin ishee waamanii cannaqanii yeroo sana maaf hin dubbanne? Har'a maaltu sitti agaamennaan isheetti hin dubbatinaa jechuudha. Gizee sana maaf irraan orkine? Akkasidha. Goddanyaan badduuni badduudha. Bakka badduullee nama dhaabdii jechuudha. Goddanyaa tolaa kan jedhanuufi kanaafidha jechuudha. Dhugaa rabbii. Har'addee jireenya isaanii diigame har'a maal godha ifatama gaafachuu maal godha kanaafiyyuu amma mucaa mana tsiggeetti itti fiddee jechuudha mana tsiggeetti itti fiddee ilaalaa akka inni godhu wallaahi mucaa miskiina rabbi isin haa guddisu rabbillee nagaa walitti isin haa deebisu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi namni wal jaallatu akka kanatti xiiqii keessa galee addaan ba'uuni dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa maalumaaf nageenya keessan isin haa deebisu ammas darbeen qabu walii dhiisanii irra darbanii araaramuus hin danda'ama nagaa walitti isin haa deebisu nagaa jidduu keessanitti haa buusu jechuudha. Mucaa fuudhee walii gadi irreechisa akka argita miskiina wallaahi gara nama nyaata rabbiin isin haa guddisu rabbi nagaa walitti isin haa deebisu wanti hillikii kuni jireenya namaa balleessa malee jireenya namaan toshu aariin kunis immoo waan baay'ee daqiiqa keessatti balleessitu aariitiin garuu deebiseen immoo qayeeshoo jettan immoo yeroo baay'ee sunitti fudhatti jechuudha. Akka kanaan mucaasaa walii gadi irreechisaa jira Abrishii. Egaa namoonni jaarsummaatiin akka walitti deebanii ammallee jechaa jira namni abdiin kunne nagaa walitti isin haa deebisu jenna. Mucaan Abrishii fakkaatu miskiina mucaasaa akkasitti qabatee dhaabbata wallaahi yaa rabbi yaa Allah siggeen immoo maal jetti yaa rabbi yaa gooftaa koo wallaahi baay'ee tokko dhugaa rabbi jechi yaa Allah garaa nama nyaata wallaahi akkasitti mucaasaa qabatee akkasitti ruutaatiin illee akkasitti xiqqeet godhee itti rarra'ee miskiina rabbi ayya rabbi isin ammallee walii galtanii bakka ammallee lamaffaan dhaabbadhu yoo jette waadaa galtee
inuma jireenya keessanitti deebitan jireenya keessan akka duraatti inuma intini jettu nagaan si jidduu taabu nagaa rabbi isinii haa buusu jenna kamaal jedha reedugaa rabbi nu ulfaata otoo gammachuutiin guyyaa tokko eddee garaatti godhattee otoo garaatti hin godhatiin dura han jalqabani eddee garaatti godhattee amma mucaan dhalatu dirasitti argitaniitu gaa waan isaan irra turanii jechuudha amma har'aa kanatti amma har'aa dirasitti mucaan amma ji'a lama moo ji'a sadii ga'ee laata amma har'aa dirasitti kun waan isaan irra jiran baay'ee tokko nama gaddisiisa kanaafuu nama qilleensa naqiina nama gizee walloltan nama jidduu keessan hin gashiina dhugaa rabbii qilleensi takkaa gallaan bal'atee aqee waan fagootti qallaalitti miti baay'ee sin fudhata yeroo baay'ee jechuudha. Nama gaddisiisa kana fakkaatti viidiyoon kun tana dhaggeeffattaniif galatooma.